kana sagalee isaa nutti dubbateera maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Amma immoo mee ganama kana Waaqayyo wanta dubbachuu barbaadu hundumaa karaa faarfattootaatiin dabarseera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani faarfattoonni walii quban qabnu garuu lallaba koo isanarraa ittiin qophaa'e isaan hunduma isaanii lallabaniiru. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Mee jireenya keenya walirratti deeffannee yaada keenyas deeffannee kadhata gabaabaa kadhannee yeroo keenya wajjin deemuudhaan Waaqayyo wajjin kadhanna. Galanni isaaf haa ta'u. Akkas jedha lafa tokko wal wajjin dubbifnee Waaqayyoon kadhanna. Ergaa Phaawulos gara Yohaannisitti barreesse isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Abbaan jaalala guddaa attamii akkana jaalattee agarsiiseera. Mee ilaalaa. Jaalala kanaanis namoonni nuyi ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamu dhugaa nus ijoollee isaati. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Ameen. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Isa nu eegeef galanni isaaf haa ta'u. Bakka jiraannuuf lafa jiraannutti isa nu eegeef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyotu tiksee keenya, Waaqayyotu araara qabeessa. Ganama kanatti isatu nagaa nuu kenne, isatu jireenya nuu kenne, yeroo kanatti akka isa galateeffannu isatu carraa kana nuu kenne. Galanni isaaf haa ta'u. Abbaa si galateeffanna. Gooftaa hundumaa dandeessu maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo sabni kees dhiyaateera. Anis garbichi kee dhiyaadheera. Saba kanatti dubbachuudhaaf ani nama dadhabaa miti. Ani yaa Waaqayyo Gooftaa nama qajeelummaa qabu miti. Saba kanatti dhuftee akka dubbattu, saba kana dhuftee akka barsiiftu, saba kanatti dhuftee yaa Waaqayyo sagalee keessa dhugaa akkatti dubbattu. Ganama kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ani sin kadhadha. Jaalala kee haa ta'u. Eenyumtuu dhibee isaatiin, eenyumtuu rakkina isaatiin, eenyumtuu gaaffii isaatiin yaa Waaqayyo Gooftaa fidee akka hin galleef amma maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kee tokko tokkoon keenyatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyo elaa yaa Waaqayyo akka yaa Waaqayyo nuti hin dhageenyeef sammuu keenya yaada keenya fuudhee yaa Waaqayyo foon keenya iddee kana kaa'ee jireenya keenya yaa Waaqayyo fuudhee deemuu kan barbaadu, yaada keenya qalbii keenya fuudhee deemuu kan barbaadu hafuurri hamaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa kanarraa kan qabame haa ta'u. Saba kanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Siin jalqabnee irraa maxxuraatti nu gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa cubbuu keenya hundumaa nu dhiisi. Sattiin nu jaalatte mucaa keetti jedhi. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa isaan faarfataniiru maal jedhee sanan lallabaa miti fixeera irruma deebii isaan siniif lallaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka mata dureetti kanan jedhu kan akka Waaqayyoo hin jiru. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Eessattuu lafa kanarras dachee kanarras samii kanarras kan akka Waaqayyoo keenyaa hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu kan akka Waaqayyoo hin jiru. Maali? Kan nama jaalatu, kan lubbuu isaa dabarsee namaaf kennu, kan jireenya isaa dabarsee namaaf kennu kan akka Waaqayyo keenyaa hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eenyu jaalala kanarraa kan ka'e jaalala inni nuu qaburraan dabarsee lubbuu isaa kenne. Kanaafuu namni yoo nama jaalachaa oole jedha faarfataan tokko waan namaa godha malee lubbuu isaa dabarsee namaa kennuu hin danda'u. Waaqayyo baay'ee nu jaalata kan akka isaan jiru. Kanaafiyyuu dabarsee lubbuu isaa nuu kenne. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Isa kanaan jaalala baay'ee nu jaalata. Kanaaf dabarsee lubbuu isaa nuu kenne Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo nama jaalachaa oole maaltu cubbamaa jaalata. Qoda keessi du'a jedhee maaltu faan hojii dhaabata. Nama qulqulluudhaaf illee kantu tasa jiraata. Cubbamaadhaaf eenyutu darbee fannoo irratti fannifama laata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafiyyuu Waaqayyo tokkoffaa irratti gaa baay'ee nu jaalata. Jaalala kanaanii kan akka Waaqayyootti lubbuu isaa namaa kennu hin jiru. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo guddaa nu jaalata. Ilma isaa dabarsee nuu kenne fannoo gubbaa irratti. Inni balleessaa hin qabu. Cubbuu keenyaaf jecha garafame, cubbuu keenyaaf jecha reebbame, cubbuu keenyaaf jecha du'e, cubbuu keenyaaf jecha fannoo irratti ol ba'e. Kan akka Waaqayyo hin jiru. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Galanni Waaqayyo keenya haa ta'u.
kanaaf yeroo keenya wajjin deemuudhaaf nan gaggabaabsa galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u daqiiqaa 30 bichaan naa kennamte daqiiqaa 10 irraa deemteetti hamma waaqayyo nu gargaare garuu waaqayyo wajjin dabnee sagalee waaqayyo wal kan akka waaqayyoon jiru maal kan godhu sagalee namaa kan naga'u lafa onaa keessatti sagalee namaa kan naga'u kan akka waaqayyoon jiru seera uumamaa boqonnaa 21 14 hanga 20 yoo ilaalle dubartii tokko argina dubartii Aggaar jedhamtu dubartiin kuni mucaa qabdi turte Abrahaam abbaan manaa ishee yeroo inni mucaa ishee irraa godhatetti wanta isheen qabdu hundumaa kenneefi galaa isheen qabdu hundumaa kenneefi fuudhee lafa onaatti bakka namni hin jirre bakka iji namaan arginetti fuudhee achitti ishee gate galanni waaqayyoof haa ta'u kanaafiyyuu kan akka waaqayyoon jiru sagalee boo'icha namaa kan naga'u imimmaan kee kan argu kan akka waaqayyoo keenyaa hin jiru galanni waaqayyoof haa ta'u sana booda Aggaar achi deemte lafa onaa keessa teessee yeroo ishiin boossutti lafa onaa keessa teessee kan namni kan Abrahaam ishiidhaa qopheesse harkaa dhume kan namni sii galaase galaan sii harkaa dhuma lafa onaa keessatti kan namni sii argine kan akka waaqayyoon jiru waaqayyoon lafa onaa keessatti sii arga waaqayyoon lafaatti boossutti sii arga waaqayyoon imimmaan kee argee si biraan darbu galanni waaqayyoo keenyaaf haa ta'u kana booda Aggaar akkas jette mucaan kootoo arguu du'uun qabu jetteetiniin mucaa ishii huuxii tokko keessa keesseedha dubbifachuu dandeessu sini huuxii tokko keessa seentee keessee irraa siqtee mucaan kun du'uu fi dhiisuu isaan allaala jettee fuula isaa dura teesseedha galanni waaqayyoof haa ta'u sana booda ishiin achi teessee yeroo boossutti imimmaan ishii yeroo dhangalaaftu keessatti waaqayyo garuu imimmaan kee argeera Aggaar hin boo'in mucaan kee duuti waaqayyo samiirraa ijaasaa boo'icha mucaa kee dhaga'eera galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo irra boo'icha kee naga'a waaqayyo irra imimmaan kee naqaa amiin galanni waaqayyoof haa ta'u kan akka waaqayyo keenyaan jiru kaa kan akka waaqayyoon jiru imimmaan namaa kan akka waaqayyoon jiru seenaa namaa kan jijjiiru kan akka waaqayyoon jiru eessattuu qixxeen isaa hin argamu galanni waaqayyoof haa ta'u maqaa waaqayyo keenyaa kan eebbifame haa ta'u sana booda Aggaar achi teessee otoo boossu sagalee waaqayyo waaqarraa dhufe Aggaar hin boo'eene kophaa kee meete waaqni si wajjene Aggaar hin boo'eene kophaa kee meete waaqni si wajjene galanni waaqayyoof haa ta'u Aggaar achi teessee otoo ishiin boossu waaqayyo sagalee isaa ergee lafa ishiin boossutti ishii qaqqabe kanaaf inni waaqayyoon lafa onaa keessatti yoo namni si gate lafa onaa keessatti bakka namni homtuu sin argine keessatti waaqayyo si arga kanaaf kan akka waaqayyo keenyaan jiru galanni waaqayyoof haa ta'u inni sadaffaanii kan akka waaqayyo keenyaan jiru gadi qabamuu cunqurfamuu namaa kan beeku galanni waaqayyoof haa ta'u seera ba'uu boqonnaa 7 kaaftanii yoo dubbifattanii hunduma isaanii faarfattoonni fixaniiru siniin jedheera saba Israa'el argina kutaa kana keessatti sabni Israa'el baay'ee rakkachaa ture baay'ee cunqurfamaa ture mooticha Fari'oon keessatti galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u gaaf tokko garuu Museen waaqayyo Museedhaan kaase Musee ani gadi qabamuu saba koo argeera boo'ichi saba koo na bira ga'eera ka'ii mooticha Fari'oonitti dubbadhu saba kana gadhiisi anaaf haa waaqeffatani anaaf haa sagadani galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf kan akka waaqayyoon jiru yeroo gadi qabamuu namaa yeroo cunqurfamuu namaa yeroo boo'icha namaa kan argu kan akka waaqayyo keenyaa hin jiru maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u sana booda anoo mooticha birattan guddadhe anoo mana mootummaa sun keessan ture akkam godheen dhaqee mooticha Fari'oonitti dubbadhaadhe Museen galanni waaqayyoof haa ta'u dhaqi milikkita garagaraa ani siifan kenna ani waaqayyoodha waaqayyo waaqa Abrahaam waaqa Isaaq dhaqiitti dubbadhu kanaaf harka kee milikkitoota siifan kenna harka kee bobaa jala kaayyannaan harka yeroo kaa'u harki isaa lamxii ta'e yeroo achi baase deen yeroo achi baasu harki isaa lamxii ta'e deebisi harka kee deen
yeroo deebisu harkisaa fayyaatti ta'e kana waaqayyo ani si wajjin jira kanaafiyyuu waaqayyo ana malee kan biraa tokko illee hin jiru gadhiisi saba koo jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u hin gadhiisu jedhe mootichi waaqayyo ana malee jiraayi inni nani sagalee isaa dhaga'ee saba kana gadhiisu eenyu jedhe mootichi Fara'oon galanni waaqayyoof haa ta'u sana booda waaqayyo dinqii gurguddaa godheetiin saba Israa'el achi keessaa baase galaana addaan kute galaanni kun dhaabbachuu hin danda'u waaqayyoon taanaan garuu galaanni gargar cite waaqayyoon taanaan hundumtuu galaanni sadhoowu kan akka waaqayyoon jiru galaana addaan kutee saba Israa'el lafa onaa lafa galaana keessa kan ceesisu galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u kanaafiyyuu kan akka waaqayyoon jiru galaana addaan hiree saba isaa kan ceesisu galaana rakkinaa hiree kan si ceesisu galaana rakkinaa hiree nuun kan dabarsu kan akka waaqayyo keenyaan jiru galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u dinqii gurguddaa kudhan hojjechuudhaan saba Israa'el garbummaa jalaa baase kan akka waaqayyoon jiru galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u seera ba'uu kana keessaa yoo dubbifattanii dha'icha gurguddaa kudhan mooticha Fara'oon irratti waaqayyo fideetiniin saba Israa'el bilisa baase galanni waaqayyoof haa ta'u kanaafiyyuu kan akka waaqayyo keenyaan jiru lafa gogaa lafa galaana gaara godhee galaana gargariree lafa gogaa keessa kan nama dabarsu kan akka waaqayyoon jiru galanni waaqayyoof haa ta'u inni arfaffaan kan akka waaqayyo keenyaan jiru kan du'a boollaa kaasu kan ofiisaatii immoo du'ee du'a ka'u kan akka waaqayyo keenyaa eessattuu hin argamu barbaadameen argamu Alaazeer fudhachuu dandeenya Alaazeer erga du'eetii guyyaa 3 tureera garuu Maaramii fi Maartaan obbolaansaa hundumtuu hin bu'u turani waaqayyo garuu gaafa gara isaanii dhaqetti hin rafee hin duune inni amani malee waaqayyo obboleessi kee hin kaa galanni waaqayyoof haa ta'u inni du'aa kaasu kan akka waaqayyo keenyaan jiru inni jaamaa banu kan akka waaqayyo keenyaan jiru inni naafa diriirsu kan akka waaqayyoon jiru galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u kanaafiyyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin awwaalanii ofiisaatii ani guyyaa 3ffaa irratti nan du'aas immoo nan kaa mirga abbaa koo nan ta'a jedhee dubbateera wangeela keessatti galanni waaqayyoof haa ta'u mootummaa aboo du'aa diigee ka'uu kan danda'u kan akka waaqayyoon jiru isa du'e boolla keessaa kan kaasu kan akka waaqayyo keenya eessumattuu hin argamu dorgommiin qabu waaqayyo keenya galanni waaqayyoof haa ta'u du'a boollaa kan kaasu mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 hanga 37 akkasumas immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 11 38 kaastanii yoo dubbifattani gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamitti akka du'aa kaase lafa kana keessatti ofiisaas immoo akkamitti akka du'aa ka'e hin argina kanaafiyyuu kan akka waaqayyo keenyaatii hin jiru galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u inni shanaffaani kan akka waaqayyo hin jiru tiksee gaariin kan akka waaqayyo hin jiru lafa hundumaatti kan nama eegu kan akka waaqayyo hin jiru hoolaa bal'ee kan barbaadu kan akka waaqayyo keenyaa hin jiru tiksee gaarii galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u macaafa faarfannaa boqonnaa 23 kaastanii akkasumas immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 keessatti yoo argitan kutaa kana keessatti tiksee gaarii nanadha tiksee gaarii nanadha lubbuusa dabarsee kan kennu anadha galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u kanaafiyyuu kan akka waaqayyo hin jiru tiksee gaariin har'a yeroo dachee kanarra deemnee gallu waanuma ofii keenyaa deemnee gallu fakkaata garuu miti waaqayyotu lafa jiraan hundumaatti nu eege waaqayyotu araara isaa nuuf baay'ise waaqayyotu nagaa isaa nuuf baay'ise isa kanaan eeggamnee galle malee dandeettii keenyaa yookaan beekumsa keenyaa miti har'a ga'uun keenya waaqayyotu tiksee gaarii nu ta'e waaqayyoon immoo hoolota isaa hin barbaada hoolonni koo sagalee koo beeku anis immoo isaan beekadha galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo hoolota 99 dhiisee jedha lubbuu tokkittiif joore baddaaf gammoojjii jaalalli isaa baay'eedha galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'u
inni kan biraa inni jaafaanii kan akka Waaqayyoo hin jiru fayyina namaa kan namaaf kennu kan nama fayyisu kan nagaa namaa kennu kan akka Waaqayyoo hin jiru galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 8:40 hanga 55 akkasumas Luqaas boqonnaa 18:9 hanga 14 Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 9 akkasumas immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 35 hanga 51 keessatti Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkaataa kamiin nama akka fayyisu kutaa tokko keessatti akkas jedha. Isa kana bichaan dubbisa. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyanis kan namaaf ta'u Waaqa jala ilmaan namootaatiifis immoo hin kennamneedha. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Hojii ergamootaa keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti fayyinni Yesuus Kiristoosiin maleedha. Nama biraatiin iyyuu hin kennamne. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti immoo maal argina? Wangeela Luqaas kana keessatti dubartii waggaa 12 rakkatte akkasumas immoo namicha waggaa 38 dhukkubsatee galaana qarqara taa'aa ture akkasumas immoo hojii ergamootaa keessa boqonnaa 3 keessa dhaqnee ilaalle namicha naafatee karaa mandaraa balbala qulqullummaa dura taa'ee kadhachaa ture achitti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni fayyisu argina. Kan akka Waaqayyoo keenyaa hin jiru. Kan nama fayyisu kan nama gargaaru maqaa Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Inni torbaffaanii kan akka Waaqayyoo hin jiru hidhaa namaa kan hiiku kan akka Waaqayyoo hin jiru nama hidhamee jiru sansalata diinaa keessaa kan nama baasu kan akka Waaqayyoo keenyaatti hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21:9 hanga 9 keessatti kutaa kana keessatti waa'ee ilmoo harree hidhamtee jirtu tokko argina. Maqaa Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Ergamoota isaa keessaa namoota itti ergeedha. Ilmoo harree hidhamtee jirtu tokko dhaqaatii anaaf fidaa. Maal ittiin gootu jedhanii yoo sin gaafatan immoo Gooftaatu dhimma irraa qaba jedhaatii itti maali. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harreen kuni achuma hidhamtee jirti. Hiriyoonni ishii hundumtuu dheedanii quufanii galu. Ishiin garuu achumatti hidhamtee jirti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu Waaqayyoon ilmoo harree kana arge. Waaqayyoon saba keenya lafa hidhamee jirutti Waaqayyoon hidhaa diinaatiin warra hidhaman hidhaa isaanii keessaa isaan baasee mana isaa keessa isaan jiraachisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal ittiin gootu jedhanii yoo sin gaafatanii Gooftaatu dhimma irraa qaba. Gooftaatu dhimma sirraa qaba obboleessa koo. Gooftaatu dhimma sirraa qaba obboleettii koo. Kanaaf iyyuu diinaan hidhamtee hin teessu. Ati ilma Waaqayyooti. Ati intala Waaqayyooti. Ati mucaa Waaqayyooti. Waaqayyootu dhimma sirraa qaba. Waaqayyootu dhimma narraa qaba. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Kan akka Waaqayyoon jiru hidhaa namaa kan hiiku. Hidaayikaa jaamaa banaa du'aa kaasaa Gooftaan jaalala hundaarra caalaa. Hidaayikaa jaamaa banaa du'aa kaasaa Gooftaan jaalala hundaarra caalaa. Otoonni banuu mi'a jaamotaa otoonni cabsuu aangoo diinotaa ijaan agarree oduun nageenye kanaaf cal jechuun immoo hin dandeenye. Hidhaayikaa Waaqayyoon galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo hidhaayikuutti beeka. Waaqayyo seenaa geeddaruutti beeka. Waaqayyo hir'uu namaa guutuutti beeka. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni 8ffaan Waaqayyo duwwaa namaa guuta. Kan akka Waaqayyo hin jiru kan duwwaa namaa guutu. Kan akka Waaqayyo hin jiru hir'uu namaa kan guutu. Kan akka Waaqayyo hin jiru akkaawuntii namaa kan guutu. Galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 Luqaas boqonnaa 5 tokko kaasee hanga 11 keessatti akkasumas immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 keessatti argachuu dandeenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon kan akka Waaqayyoon jiru duwwaa namaa kan guutu. Kan akka Waaqayyoon jiru seenaa namaa kan geeddaru. Kan akka Waaqayyoon jiru hir'uu namaa kan guutu. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u.
kutaa kana keessatti wangeela Luqaas kana keessatti Phexros namoota kiyyoo kiyyeessan argina. Namoonni kun kiyyoo isaanii kiyyeessu. Otuma kiyyeessanii halkan guutuu itti dadhabaa bulani, itti rakkachaa bulani. Kiyyoon isaanii homaam, marabni isaanii homaa qurxummii qabuu hin dandeenye, hin darbatu qabuu hin dandeenye, hin darbatu qabuu hin dandeenye. Kan akka Waaqayyoon jiru. Waaqayyo garuu gara isaanii dhaqee asiin darbadhaa jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa isaan achirraan eegaa Waaqayyo halkan guutuu gooftaa itti dadhabaa bulle ergati jettee immoo nan darbadha kaane. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achumaan yeroo itti darbatani qurxummiin galaana keessaa yeroo dura dhabame achi walitti sagalee Waaqayyoo dhaga'ee walitti dachee kiyyoon isaanii amma tarsa'utti ga'e. Achumaan jarroonni ka'ee akkas jedhani, moyaa taarikoo wayyoo lafti baari'uu fi qurxummii barbaachan deema halkan naabachaa tambulee kiyyoon koduwaa galuufi. Maal ijoollee akkuma duriittan kiyyeessa kuni raajiidha. Qurxummiin eessa dhaqe? Galaana keessa. Ergaan abdii koo kutee galuudhaaf ka'ee asiin buusinaan jedhee achiin ba'ee barii ganamaan dhufee alaanaa baasee qurxummii duraan didee kiyyoo irratti yaasee kiyyoon kos kunoo kutee duraan illee qooqadha karaa deemaa daansee nama biraatis jedheen gaafadhe ani edaan gooftaadha. Edaa gooftaadha inni akkana dabalaadhaaf. Galanni Waaqayyoo keenyaa haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Inni dhumaa Waaqayyo boqonnaa namaaf kenna. Kan akka Waaqayyoo nagaa namaa kennu hin jiru. Kan akka Waaqayyoo boqonnaa kan namaa kennu hin jiru. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 keessatti akkas jedha. Isinii dhaddee sunitti immoo warri ba'an keessan isinitti ulfaate gara koo koottaa ani immoo isinan boqochiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan akka Waaqayyootti boqonnaa namaa kennu hin jiru. Qabeenyaan boqonnaa namaa hin kennu. Beekumsi boqonnaa namaa hin kennu. Nagaa kan namaa kennu, boqonnaa kan namaa kennu kan akka Waaqayyoo hin jiru. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo ba'aa maalii qabda? Ba'aa maaliin qaba? Gara Waaqayyoo koottu kan akkasaatti boqonnaa namaa kennu hin jiru. Ba'aa kee Waaqayyootti agarsiisi kan boqonnaa siif kennu isa duwwaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan akka Waaqayyoo hin jiru kaa ba'aa keessan xinnoodha jenne isa sitti ulfaate hundumaa fidii koottu annan baadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu isa nuu baatu kana Waaqayyo irratti ba'aa keenya yoo ganne uffeennee boqonnee galla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuu kan akka Waaqayyoo keenyaa hin jiru. Inni seena namaa jijjiiru. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Hirruu namaa kan guutu. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Duwwaa namaa kan guutu. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Naaba kan utaalchisu. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Jaamaa kan ijabanu. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Gooftaan isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Sagantaa koo asuma irratti xumura yeroo kun ala deemuun barbaadu. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Mee kadhata gabaabaa wal wajjin kadhannee asumaan sagantaa keenya xumurra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon natti dubbateera. Waaqayyoon sinitti dubbateera. Waaqayyoon ganama kanatti kan akka kootii hin jiru jedha. Kan akka koo hin jiru. Hirruu namaa kan guutu. Kan akka koo hin jiru. Eebsuu kan nama baasu. Kan akka koo hin jiru. Kan akka Waaqayyoo eessattuu argannu. Dachee kanarras deemnu eessayyuu yoo deemne kan akka Waaqayyoo hin jiru. Seenaa namaa kan jijjiiru kan akka Waaqayyoo hin jiru. Lafa iyya namaa kan dhaga'u kan akka Waaqayyoo hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Si galateeffanna abbaa keenya. Si galateeffanna gooftaa keenya. Waaqa hundumaa dandeessu galanni ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa kan akka koo hin jiru jette. Nagaa kan namaa kennu kan akka kee hin jiru. Boqonnaa kan namaa kennu kan akka kee hin jiru. Aara galfii kan namaa kennu kan akka kee hin jiru. Kan nama fayyisu kan akka kee hin jiru. Biyya lafaarra jooranii dadhabani horii ofii gurguranii yoo fixani. Nagaa kan namaa kennu nagaan si malee hin jiru. Fayyina namaa kan kennu fayyinni si malee hin jiru. Maqaa
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Warra nagaa dhabanitu jira yaa Waaqayyo. Warra boqonnaa dhabantu jiraata ta'a. Warra yaa Waaqayyo jireenyi isaanii gaaffiidhaan guutetu jira ta'a. Warra sagalee isaanii booni sitti iyyatantu jiraata ta'a. Amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin isaa wajjin ta'uun jaalala kee haa ta'u. Duwwaa isaanii waan guutteef galanni siif haa ta'u. Isaa wajjin waan taateef galanni siif haa ta'u. Ani siif fayyisa waan jetteef galanni siif haa ta'u. Dhibee kalee dhibee kulaalitti dhibee coggaarraa dhibee asmii dhibee baay'ina dhiigaa dhibee mul'atu dhibee mul'anneen qabamanii kan rakkatani maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kanatti fayyinni isaaniif haa ta'u. Nagaan mana isaaniitiif haa ta'u. Boqonnaan mana isaaniitiif haa ta'u. Aara galfiin mana isaaniitiif haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Asii deemnee yaa Waaqayyo gooftaa yeroo gadi baanutti karaa keenya deemnu irratti nu gargaari. Konkolaataa ittiin deemnu keessatti nu gargaari. Mana nagaatti dhufnee mana nagaatti galuu akka dandeenyu nu gargaari. Kana hundumaa immoo waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Isatti nu jaalatte mucaa kee gooftaa Yesuusiin jedhi yaa Abbaa. Kadhaa keenya xiqqoo kana guddaa godhi nu dhaga'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin jedhii too. Ameen. Hundumti keenya ol kaanee kadhata ergamootaatiin xumurree sagantaa keenya raawwanna. Kadhata ergamootaan jechuuf 2 3 yaa Abbaa keenya waaqa kan jiraatu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra gatee akkasumas namarraa haa ta'u kan godhee keenyarraa nu kennu yakkaa keenya nu dhiisi goromsatti nu gashii hamaa nu gashii malee mootummaan keetii yoo humnis galannis bara baraan